taate ganda gantu ganda hattu ganda sodaattu irraan dhalanne nuti fiixaa gootota kalee duuban nyaataa turtanii jechuudha. Yoo ammoo cadhiseellee taa'e sababa kiyyaan ummanni kun dhumataara. يا ربي أنبديت يديس يا ربي ناديس تيك رتي جيفتي ولي كنون جيفتي ولي رافضاتشون صوباني جيمي قبا يوكان نمكنا وجين تبدا أني ركو أكسي قبا وان أكنا نبرباتي سجد أني جيفتي ولي راغوراتشون وان هاريامت يرو أما كنا نموني شيكا كيسي مالي في مالي برد بري تيكا في قدان هندي إسا gifti eeggata gastirra taa'e yeroo gastirra taa'anii gifti eeggatan gifti namni kennuuf gammachuudha rakkoon tokko illee hin jiru yeroo namni kennuuf jechaadha yeroo hedduu namoonni gifti gastimarra taa'anii dorgommii godhan yoo wantu waan illee geemii taphachuu dadhaban gastirra taa'aniiti nama 4 nama 5 ta'aniiti geemii taphatan geemii gastii jedhama sun hundi kadhaadha kadhaa ammayyaa يا جتشاد يروح الدواء كان رادوبتا. إلما جنداتي مت إلما سبات. أصلين إلما جريتي مت إلما بازيتي مت إراسو وكيلو وفكر إيرادوبت. إيرا أبان في الكتابة كبتشي سندلين. أجيبت. وبالله الكريم أنا ولا بلتجنا كيسن ولا شني كيسن ولا شنتني كيسن ولا أباو كيسن ولا أونجي anything اسم بر ورا ويانة صداق. ورا صدا ويانا تنفش قافة الجنة جتاچون دورا أبي دورا جتاچون دونا ويا اسم جري قبي مني ما تامتهم حتى أبا غير يدوغا يرودي نمتهم كوسين تجو مسمع يتكلم بكفيت كوت بارتي فيت راكوت جند فيت راكوت هذا وانتاد آمنتاد من الفرنسا نغير يلبي وندي تكو نمني لإيركس تكونجو حرّي دولار شنتمان دولار دبان كومنتي جلت سودان شفتني تني متى كيف قدومتن ربي سنياهي غند سودان تورا دلننوتي اوتوما دوغا دبن دونا يوما غندا يوتا غند غنتو غند حتو غند سودان تورا دلننوتي فيتا غوتو تكالي دوبن نياتا تورتنيتي فيتا ندي غمدان فيتا كمال هبط إجرو دابچو سودانتني ورا دوبان أجيرتن أكثت كوتا دوبان نكوفي زمانه أذرين المغندال زنجتني أنا تشلسو إسنديسو حتى تايس OMN كيرزان تو كتنوبان إندزي مياشكرا كرليجنا يني من ما تامتا وشا لج غافا نمني سي كنو rakkoon tokkollee hin jiru ati ammoo gaafa deebitee namaa kennite rakkoodha akka namni kennetti yaadu namni biyya faranjii jiru giftii mallaqa kana yeroo bitee kennu akkuma salphatti ilaalama akkuma waan lafaa fuudhee kennu yookaan sharikaan TikTokidha firiidhaan giftii kan namaa gadhiisuutti ilaalama ta'uma jechaadha garuu yeroo jala jirtu namni tokko geemii taphataa yoo jiraate geemii san irratti giftii namaa kennuudhaaf hedduu namatti ulfaata yeroo namni namaa kenne nama san qeequun ammoo yookaan nama san xiqqeessuun ammoo salphaadha ammas jala ta'anii gastirra koranii nama arrabsuun yookaan mana banatanii nama arrabsuun salphaadha giftii namaa kennuun ammoo nama kennutti hagama ulfaatu abbaa kennee argetu beeka ka fudhatutti ammoo homa salphaadha nama giftii namarraa fudhatutti homa salphaadha akkasumatti homa application wayii keessaa giftii kana gabbuusanii kennaniif itti fakkaata yeroo ammoo tuyuu kenni jedhaniin in kennu amma rakkoon jiru maali Rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan ilmaan islaamaa bakka jirtanitti rabbiin isinaatisu rabbi si waliin haa jiraatu بدي الرا هادي بنو هاتو بنومي كنما الرب سنير كنما همنير كأمس حرام ربي النور بيك وكبنين آدم نور بين الرجل هاي الرادي بنو سببك إنان أكا إسلام نميد أمن سببك إنان أكا علمنا ما ميد أمن سببك إنان نمن نبرج أكا ميد أمن بني تناندرا كيسا نمن توكو بدي الرتو رجلن يوم را أمني والجاي روبا كرتا روبني أرجع مجرد سببنا ما كانت في جتشور
يوم من الأيام بياتو كوسو نبي ساني والإنباني ربين كرتن رب العالمين نمال جرين نما وقا أفرتما بدي دلقات رئيس كيس جرا كقوياتا كخيري دلقين بين قوياتا كتوبتين بين كنافو حنقا نما سنوف كيس سابافتني ربين سنين أواد جئين نبي ربي أسكر قليه يا أمتكي يا جرين نما وقا أفرتما ربي اتبادي دلقين كيس جرا نمنسن سبب كان كيتيف من كن نمارا وباسي توبت ويوكان أسكيس سابي جرين نمني كن نبه كادا غيه غابي ufateeru matatta guuggatee gadi yaa rabbi yoo namni sun ana jedhe uffaddahaa jedhe ufeeybeessaa jechuudha yoo ammoo cadhiseellee taa'e sababa kiyyaan ummanni kun dhumataara yaa rabbi ambadiiti yadhiise yaa rabbi naa dhiisi ummata kanaallee naa dhiisi jedhe yoo masan rabbiin ummata kana araaramee jaan duuba akkamitti rabbiin araarameef jennaan inni tawbate dhosseetu magara rabbii ufii namni si arguun qabu daruuri tawbadhumee akkuma rabbi sirraa beekutti obboleettiiti yaa obboleessa kiyya ilmaanteen namni miidiyaa kanarratti badii hedduu dalanneerra badii kanaaf rabbii yookaan ufataneera salaanni keennallee hidhamee du'aayin keennallee hidhamaatti kanaafuu mee asaadee bannu haa toobannu yaa rabbi qara nama waggaa 40 badii dalagee jira jette amma akkamitti dhiftiree jennaan isatu dhosseetuma dhiisee jedheen rabbiin subhaanallah nama badii hojjate maraayuun araaramaaf inna allaha baasitu lyadayni billeyli liyatuuba masii'u nnahaar وباسط اليدين بالنهار ليتوب مسيء الليل ربين قويا غنا بدسي اولا وري هل كم بديد لغي اكا قويا غنا ربي توبا دي بيوف قويا هل كان اللي غنا بنا وري قويا بديد لغي اكا غنا ربي توبا دي بيوف قوتا غنا توبا مي استغفر الله جد استغفر الله استغفر الله شيخ استيق ايسين جيفتي فدچون وان هاريا متي تيك توك كان رتي يرو جيفتي كان يرو ايسينس بارمسا امانتا اسا سرتاي دبرسو نمني جلا جرو جيفتي ني كنا يرو والمرمي امانتا اسلاما في كريستانا جدوت يوكان وانجيلا جدوت غداموس وري امانتا اسلاما شيخ اسلاماتي وري امو امانتا كريستانا شيخ امانتا كريستانا هردو حسنيف جيفتي ني كنو يچار يرو كنن كان rakkoo tokko illee hin qabu gama rabbiititti uummata akka rakkoo hin qabu garuu gaafa gara kennaatitti deebine akka wanta guddaatitti fudhatama giiftii kennuun haraama yookaan haraama ta'uu dhiisuu mala geemii taphachuun haraama yookaan haraama ta'uu dhiisuu mala garuu irra hedduun keessattuu amma gara amantaa islaamaa kanatti namni kenna geemii akka ajaa'ibaatitti taphachuu jira sheenis sheeka gurdaa fi sheekoliin xixiqqoonis geemii ni taphatu taphachuu qofaa miti ni kadhataniyyuu aslan amma fakkeenyaaf torbaan dabre kana keessa sheeka baaleen asirra taa'eeti kadhataa ture guyyaa tokko immoo geemii namni tokko geemii taphachuuf itti seennaan geemii taphachuun haraama jedheeti ofirraa dhoorgee ofirraa buuse guyyaa biraa immoo innuu an fuudhuu edaati sadaqaa walitti naa guuraa jedhee sadaqaa sheeni roobe sadaqaa guurataa ture asliin kuma 15 naa kenne oroon hagana naa kennite maakiin hagana naa kennite jedhee giifti bifa sadaqaatiin guurataa jira jechaadha waan suufaan bitadhu jedhee gaafa san haraamaa miti gaafa kadhatanii namni kennuuf haraamaa miti gaafa ammoo namaa kennuudha sadarkaa deebisanii namaa kennuu gaan haraama guddaadha Sheek Riyaad irratti amma miidiyaa kanarratti wacni garagaraa godhamutti jira Sheek Riyaad yeroo dheeraa gastii garagaraa irra yeroo seenanii haasaa garagaraa godhan yookaan daawaas godhan yookaan akkasumatti haasawuma dhuunfaatu godhan namni jala taa'ee giiftii kennaafii ture walumaa galatti malleen dhummaan amma isaan giiftii kennan kunuyyuu isaan doolaara bitaniiti miti dhugaa dubbachuuf yoo taate giiftii namni kenneef san walitti qabanii asirraa as deebisanii namaa kennan jechaadha giiftii namni 100 200 350 kenneef santu sadarkaa leenca kennuudhaa ga'ee deebisanii sabboontuudhaaf leenca kennan So gaafa kennan gaafa fudhatan harama kan taane gaafa isaan wanta isaan bira jiru san deebisanii kennan akkamiin harama ta'uu danda'e akkamiin waca kana hunda kaasuu danda'e gaafa Sheek Riyaad faa gasira ta'anii sheeka baalee faa gasira ta'anii namni giiftii jalaa itti ol darbatu maaf harama dhaabaa jechuun dhabamtee har'ammoo gaafa isaan geemii taphatan giiftii kennan harama jedhamee wacni kun hundi uumame wacni haa uumamu rakkoo miti garuu sheeka guddaa nama aalima guddaa
yookaan nama hayyuu tokko bifa kanaan miidiyaa irratti ba'anii arrabsuun xiqqeessuun rakkoo guddaadha fida. Rakkoon guddaan fidu maali? Tokko diin keessatti namni sheeka guddaa arrabse xiqqeesse xiqqaataadha. Karaa sabummaatitti illee saba keessatti namni hayyuu arrabsu namni beekaa arrabsu gadhee namaati, nama diqqaadha, nama diqqatu nama arrabsachaadha. Gorsuun walitti himuun waliif wanti akkanaa akkami jedhanii wal gaafachuun osoo jiru jidduu bu'anii nama akkasitti nama hayyuu nama beekaa namni sheeka kenna jedhee of duratti ilaalu arrabsuun akka kiyyatti rakkoo dogongora guddaadha. Dogongora akkanaa kun ammoo nuuf haariyaa miti. Yeroo hedduu dogongoroota gurguddoo akkanaa kana uumna. Maaliidhaaf uumamaadha. Hayyuu mataa gadi garagalchuun abbaa Jifaar mataa garagalchinee waaqoo guutuu mataa garagalchinee jaarraa abbaa gadaa mataa garagalchinee beektota gurguddoo Jawaar fa'a mataa garagalchinee ittiin wal arrabsaa wal xiqqeessaa kutaa ganda beekaa sanii hayyuu sanii ittiin qeeqaati turre. Kun ammoo wallaaluma daangaa cabse, wallaaluma daangaa dabreedha. Namni tokko miidiyaa irratti beekamuudhaaf amma kan wal arrabsinuuf kan wal qeeqnuuf miidiyaa irratti beekamuudhaaf malee seenaa dalaynee seenaa dabarsuudhaaf miti. Seenaa akka seenaatitti yoo taate akka seenaatitti yoo taate haasaan guyyarraa nuti haasoynu hundi irra hedduun kenna haasaa boru gaafa umriidhaan bilchaanne gaafa ammoo sadarkaa beekumsa sammuun kenna waa beekte haasaa kennaa haasoynu kana boru irra deebinee dhageeffachuu itti qaanfannu haasoyna jechaadha. Kan namaa miti nama biraatii miti nutummaan deebinee haasaa kenna miidiyaa irratti har'a haasoynu kana deebinee dhageeffachuudhaaf itti qaanfannu haasawutti jirra. So wanta akkanaa kana gochuurraa osoo fuuf eegne namoonni amma miidiyaa irratti beekamoon isaan hundinuu namoonni miidiyaa irratti beekaman iyyuu beekaas haa ta'u wallaala haasoyni akkaataa nuti itti haasoynu haasaa dadhabaadha. Akkaataa namni itti wal qeeqatuu miti, akkaataa namni itti wal gorfatuu miti. Namni haadha namaa arrabsuun namni jechoota fofokkisoo arraba ofii irraa baasee waliin jechuun safuudha. Namni gaa safuu kana hunda cabsee safuu kana hunda bira dabarree waa waliin jechuun akka sabaatittis safuu guddaa cabsu jirra. Akka amantiittis amantaa keessaa ba'utti jirra. Keessattuu warri nuti islaama nuti musliima ofiin jennu hedduun keenya haasaa fofokkisaa haasaa gadhee wantoota nurraa hin eegamne nama biraa qeeqaa amantaa biraa qeeqaa amantaan keenya ammoo wanta itti nun ajajne hojjanna irra hedduun keenya jechaadha. Namni sooshaal miidiyaa fayyadamu kun jechaadha. So wanta akkanaa kanarraa uffaa qusannu nama ofii gorsuun qeequun nama ofii karatti deebisuun akkuma jirutti ta'e yeroo gorsinuu fi yeroo qeeqannu akkaataa itti qeeqnu haa barannu. Afaan Rabbi nurratti uume jenneetuma akkuma argine haasa'uun faayidaa takkallee hin qabu. Yoo hin beekne akkaataa itti haasoynu yoo hin beekne namoota haasaa beekan jala deemnee haa dhageeffannu. Namoota akkamitti qeeqa walirratti banan akkamitti wal gorfatan wanta kana haa laallu. By the way beekaan kennas hayyuudha kaati jettus gaafa carraa haasaa argate namni tokko ukkaamamee gaafa mirgi isaa sarbamee gaafa akka tasaa maayikii ittiin dubbatu yookaan miidiyaa ittiin dubbatu harka isaa geeffate akka haasa'uun beeku namnummaan silaa beekaadha jennu achirraa namni walirraa dhaalaa dhufe. Jabbiloonni amma miidiyaa irratti akka fedhan haasa'an kun hayyootuma kennarraa wanta kana dhaalan san dhiisuudhaaf wanta goonu kanumaan jechuu barbaada. Yeroo biraa walitti